السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota fi hordoftoota koomee meediyaa hundi keessanuu baga rabbiin guyyaa har'aatiin isin geessiniin jecha. Egaa daawwattoota keenya alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbi galanni haa ga'u. Kunoo guyyaa har'aatiin nu ga'e guyyaa arba'aa har'aatiin nu ga'e jechuudha. Galanni ka rabbiiti. Amma ramadaanni fuula as deeffatee jira jechuudha. Kanaaf ramadaanni dhufaa jira, jiini khayrii jiini rahmataa dhufaa jira jechuudha. Rabbitti nu haa ga'u hunda keenyaa'u. Kunooti har'a guyyaan 26 jechuudha. Akka lakkoofsa hijraatti guyyaan jumaadil aakhir jechuudha. Jumaadal aakhira 1447 geenyeeti jirra jechuudha. Akka lakkoofsa hijraatti 1447 jumaadil aakhira 26 jechuudha. Yoo rabbiin fedhe soomana ramadaanaatiif guyyaa meeqatu hafe jechuudha. Guyyaa meeqatu hafe? Guyyaa 64tu hafe jechuudha. Yoo rabbi jedhe rabbitti nu haa ga'u. 64 jenne malee 64 hin ga'u jechuudha. Kanaaf 64 jechuun keenya akka lakkoofsa laalleetii ganaa hanga jiini nyaatu sin beekamu waan ta'eef 64 gadi jechuudha duuba. Kanaaf daawwattoota keenya guyyaan kan arabaa kan lakkaawwannu kun jechuudha. Inna ciddata shuhuuri cinda Allahi 12 shahra. Lakkoofsi jechuudha ammallee duuba lakkoofsi baatii 12 akka afaan arabaatti. Faallaa kana ammoo gara afaan oromootti yoo deebine meeqa ta'a? 13 ta'a jechuudha. Jiini 13 ta'a jechuudha. Akka afaan arabiitti immoo inna ciddata shuhuuri lakkoofsi baatiidha cinda Allahi rabbi biratti 12 shahra. 12 ji'a 12 yookaan baatii 12 jechuudha duuba. Kanaafuu daawwattoota keenya maaliifi waliin faallaadha jechuudha. Kan afaan arabaa kun gadi citaati deema. Amatarraa murataati deema jechuudha. Maaliif yoo jettan yoo jiini tokko yoo 30 guute tokko 29 ta'a jechuudha. Tokko 29 tokko 30 tokko 29 tokko 30 wal faana yeroo hunda hin guutu. Waggaa keessatti meeqa nyaata akka seera afaan oromootti waggaa keessa meeqa nyaata? Guyyaa 6 nyaata jechuudha. Waggaarraa guyyaa 6 muraa. Kanaaf lakkoofsi Awurooppaatii fi lakkoofsi Itoophiyaa immoo tokkuma jechuudha. Maaliif yoo ka jettan taatan ji'a 13ffaa qaammee yookaan Phaagumee ka jedhan tokko jirti jechuudha. Kanaaf Phaagumeen guyyaa 5 yookaan 6 isii waliin meeqa? Lakkoofsi afaan oromoo gizee hunda 30 irra oola. Phaagumee hogguu guyyaa 6tti daballee guyyaa 5tti daballee 365 yookaan 66 ta'a. Kanaaf Awurooppaadhaan immoo wal fakkaata. Awurooppaanoo meeqa ta'a? Awurooppaan 30 irras ni oola, 31 irras ni oola jechuudha. Lamaan kanarraa ni oola. Isa kanaafuu Awurooppaa fi Itoophiyaan waliin dhabuu jenna jechuudha. Kanaaf inshaallah soomana as deemuun rabbi nu haa ga'u. Soomanni kunoo fuula as deeffatee jira. Egaa soomana kana keessa wanni barbaachisu fuuldureetti nama uduraa waa waliin jettan wal mufachiiftan wal aarsitan araarfachuun dhayxanii dhiifama gaafachuun barbaachisaadha jechuudha. Yoonii fi namni yoo wal lolee jiraate yoo zanniin jiraate soomanni keessan isinirraa hin qeebalamu waan ta'eef nama isa arguun hin danda'amne karoora ji'a 2 booddee malee ji'a 1 booddee malee amma irraa kaafnee itti fufuudha qabna. Karaa kamiin awoofiinaa jechuu danda'a laata jennee awoofii gaafatuudha qabna jechuudha. Egaa daawwattoota keenya inshaallah rabbitti nu haa ga'u. Ramadaanas deemuun rabbi nu haa ga'u. Kadabrellee rabbiin nurraa haa qeebaluu jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.